dorgommiiwwan ispoortii aadaa fi agarsiisa feestivaala aadaa akka biyyaatti gaggeeffameen naannoon Oromiyaa shaampiyoonaa bara kanaa ta'uun xumureem. Biiroon dargaggoo fi ispoortii Oromiyaa jila ispoortistoota aadaa fi agarsiisa feestivaala aadaa irratti Oromiyaa bakka bu'uun hirmaachaa turaniif magaalaa Adaamaatti simannaa taasise. Dorgommichi naannolee biyyattii hundaa kan hirmaachise yoo ta'u gosoota ispoortii aadaa 11 magaalaa Hararitti gaggeeffamaa ture. Daarekteerii dorgommii fi leenjii ispoortii biiroo dargaggoo fi ispoortii Oromiyaa obbo Abtaamuu Lammaa dorgommichaan gosoota ispoortii aadaa garaagaraa dabalatee gosoonni nyaata aadaa, uffata, meeshaalee aadaa Oromoo, sirboota godinaalee Oromiyaa fi kanneen biroo dhiyaachuu himaniiti jiru. Gosoota dorgommii ispoortii aadaa 11 gaggeeffamaa tureenis naannoon Oromiyaa meedaaliyaa warqee 8, meetii 5, naasa 3 fi waancaa 11 walumatti qabxii waliigalaa 61 galmeessuun sadarkaa tokkoffaan injifatee jira. Hoggantuun biiroo dargaggoo fi ispoortii Oromiyaa aadde Roozaa Biyyaa bara kana ispoortii aadaaf xiyyeeffannoo olaanaa kennamee hojjetamaa tureen bu'aa olaanaan galmaa'eera jedhan. Ispoortiin aadaa ka'umsa ispoortii ammayyaa fi bakka duudhaan uummataa itti calaqqisu ta'uu kan himan aadde Roozaan jilli ispoortistoota Oromiyaa bakka bu'uun hirmaateem injifannoo olaanaan galuu danda'eera jedhan. Ka'umsa ispoortii ammayyaati jedhamee karaa adda addaatiin ka'a. Ispoortiiwwan gurguddoo biyya keenya keessa jiran akka addunyaatti jiraniif ka'umsi isaanii ispoortii aadaati. Ispoortiin aadaa iddoo duudhaan uummata kanaatti calaqqisu tokkummaa karaa adda addaatiin hawwinu bakka itti fiduu dandeenyu obbolummaan keenya karaa itti mirkanaa'uu danda'u. Isa bira darbee qaamaaf sammuudhaan dargaggeessa qaxalee waa fageessee yaaduu danda'u karoora olaanaa qabu bakka itti oomishu. Abbootii irraa immoo aadaa safuu duudhaa uummanni kun qabu bakka itti baratamu bakka godinni tokkoo fi godinni biraa itti wal baratu jaallummaa isaa itti ibsatu aadaan tokko aadaa kan biraatii wajjin oromummaan kaabaaf kibba lixaaf ba'aa iddoo itti tokko ta'ee mul'atu feestivaala guddicha kabaja uummata Oromootti horuudha. Xiyyeeffannoo mootummaan haaromsa aadaa Oromoof kennee hojjechaa jiruunis biiroon dargaggoo fi ispoortii Oromiyaa aadaa fi gosoota ispoortii aadaa hawaasa keessa jiran qorannoon adda baasuun injifannoowwan eegalame itti fufsiisuufis ni hojjetas jedhanii jiru. Biiroon keenya akkuma bara kanas gosa ispoortii aadaa 2 itti dabalee qoratee dhiyeesse aadaa uummata keenya keessa jiru gara ispoortii kanaatti dhimmoota dhufuu danda'an ammas qoratee warra jiran immoo akkamitti babal'achuu guddachuu addunyaa irratti beekamuu danda'u qabeenya keenya ta'anii galmaa'uu danda'u karaa jedhuun qorannaa irratti gaggeessee kan cimsee babal'isee hojjetu ta'a. Gaafatamaan waajjira kilaastara hawaasummaa Oromiyaa obbo Nuuraa Guyyoom jilichi agarsiisa feestivaala aadaa fi dorgommiiwwan ispoortii aadaatiin kabaja damichaa fi naannichatti horeef galateeffatanii jiru. Inisheetivoota mootummaan bocuun hojiitti gale keessaa tokko misooma damee ispoortiiti kan jedhan obbo Nuuraan hirmaannaa dargaggoonni ijaarsa biyyaa fi damee ispoortii aadaa fi ammayyaa keessatti qabaniin mootummaan fayyadamummaa dargaggootaa mirkaneessuu keessatti hojiilee gurguddoo hojjechaa jira jedhan. Egaa mootummaan naannoo Oromiyaa jijjiirama biyya kan keessatti akka dhufan keessa tokko guddina misooma damee dargaggootaa damee ispoortiiti. Tarsiimoo mootummaan gam kanaan boci milkeessuudhaaf caasaa dargaggoo caasaa ispoortii biiroo dargaggoo ispoortii irraa kaasee hamma gadiitti jiru toora xiyyeeffannaa akka milkeessaniif caasaan kun gurmaa'e milkeessuudhaaf mootummaan deeggarsa hordoffii cimaa taasisaa ture jira jechuudha. Jilli ispoortistoota aadaa simannaan taasifameefis gosoota ispoortii adda addaan dorgommii cimaa keessa darbuu himuun milkaa'ina argameef gammachuu qaban ibsaniiti jiru. Kumni galgalee duubee godina Gujii aanaa Waadara ganda qonni Oromiyaatti katti dhaladhee guddadhe. Ani ispoortii tana daa'imummaa kiyyaan jalqabe. Erga daa'imummaa kiyyaan jalqabe abbaan manaa kiyyaallee akka carraa ta'e ispoortanya. Erga jalqabee ispoortii kana odumaa jaaladhu hin ba'e. Eegadee illee daa'ima kiyya guddifachaa ispoortii kana taphachaa hojjetaa daa'ima kiyya dadhabbii meeqaan daa'ima karaa qabatanii deemu jechuun dadhabbii guddaa. Ittuu taphaan taphadhu tapha dadhabbii guddaa tapha jabinaa tapha dhiiga kee kennitee taphattu jechuudha. Wadhaantoo jechuun tapha jajjabaa
tapha kana taphadhee milkaa'ee anaaf baranni waggaa 11ffaa asii achillee himmoodha injifadhee yaada barannillee milkaa'ee milkiin galeera. Shifarraa Bayyanaan jedhama. Kanan dhufe godina Shawaa Kaabaa Dhababootee Oromiyaa bakka buunee deemnee dhufne turtiin Harar ture baay'ee gaariidha jechuudha. Uummata jaalala Harar jechuun uummata jaalalaati. Fayyaa bakka kabaja isaan sii qabaniyyuu kabaja guddaadha. Amma achi turreetti torbee tokko turre bakka inkibikaabeen jira haalli nagaa achi jirullee baay'ee tokko nama boonsudha. Inni ispoortii aadaa kanarratti immoo bakka akka baranaatti gammachuu guddaan nutti dhaga'ame. Inni qabxiin barana galmeessine galmaatis hin beeku. Inni taphataa qeelletti. Gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Dubartoonni hundi odoo akka kiyya kanatti jabaatanii ispoortii kunuunsanii ispoortii jechuun ispoortiin jaalala, ispoortiin jabeenya, ispoortiin tokkummaa odoo akka kiyya kanatti jabaatanii warri godinaallee Oromiyaanillee ispoortii kana hundeetti godhanii ispoortiin aadaa kun utubaa ispoortii ammayyaati waan ta'eef akkasitti odoo jajjabeessanii